Himatamaan barattuusaa daa'ima waggaa 4 taate gudeedee hidhaa cimaan adabame. Murtii kanaaf ka'umsa kan ta'e himata abbaan alangaa godina Qeellam Wallaggaa lakkoofsa duwwaa 4 ta'een kan gaafa 13/2017 barreeffame yommuu ta'u, himatichis himataa tokkoffaa yakkicha seera yakka bara 1996 ba'e keewwata 627 muraa tokko irra darbuudhaan kan raawwatamedha. Tarree yakkichaa himatamaan kun daa'ima umuriin ishee waggaa 13 hin guunne waliin walquunnamtii saalaa raawwachuuf yaade godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo ganda Biiftuu bakka addaa mana barumsaa oolmaan daa'immanii Akaadaamii Biiftuu Dambii jedhamu keessatti gaafa 21/2/2017 tilmaamaan waaree duressaa 4tti miidhamtuu dhuunfaa daa'ima maqaan ishee dha'uun hin barbaachifne osoo isheen mana fincaanii keessa jirtu olitti seenuun gocha safuu uummataa cabse kana raawwachuu isaatiin himatamee jira. Himata lammaffaa yakkichi seera yakka bara 1996 keewwata 627 muraa 5 irra darbuudhaan himatamaan kun daa'ima umuriin ishee waggaa 13 hin guunne waliin walquunnamtii saalaa raawwachuuf yaade bakkuma himata tokkoffaa keessatti ibsametti gaafa 14/2017 tilmaamaan guyyaa keessaa waaree duressaa sa'aatii 4 irratti miidhamtuu dhuunfaa kan osoo isheen ijoollee waliin taphattuu ofitti waamuun harka ishee qabee mana fincaanii keessatti geessuun ammas saalquunnamtii irratti raawwachuun dhukkuba nafsaalaa infekshinii ujummoo fincaanii infekshinii ujummoo fincaanii qabsiisuun miidhaa qaamaa cimaa qaama saalaa ishee irraan waan ga'eef yakka miidhaa saalquunnamtii daa'ima irratti raawwachuutiin himatameera kan jedhu yommuu ta'u, manni murtiis himata dhiyaateef jecha amantaa fi waakkii himatamaa akkasumas jecha ragoota abbaan alangaa irratti dhiyaate yommuu ilaalu guyyaa bakkaa fi isaa himata abbaan alangaa keessatti ibsamee jirutti himatamaan kun miidhaa himatichaa keessatti ibsamee jiru miidhamtuu kana kan umuriin ishee waggaa 4 fi ji'a 2 taate irratti raawwachuu isaa ragaan dhiyaate haala ifaa fi amansiisaa ta'een hubachiifameera. Ragaan faccisaa himatamaas ragaa abbaa alangaa kan tumsu ta'ee kan argame waan ta'eef manni murtii kunis haala raawwii yakkichaa fi balaafamummaa yakkichi hawaasa keessatti qabu tilmaama keessa galchuudhaan himatamaa kana ni barsiisa fakkaattota isaaf immoo akeekkachiisa ta'a jedhame kan itti amane himatamaan kun guyyaa harki isaa dhimma kanaaf qabame irraa kaasee kan shallagamu adabbii hidhaa cimaa umurii guutuu akka adabamu itti murtaa'eera. Mana murtii olaanaa godina Qeellam Wallaggaa.